Gabaasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen tinnisuuf taasifame kan adoolessa 19 bara 2022 isin dhageessisa. An iccitii bantiiti. Sabboontonni ilmaan Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo waboo dinagdeen jabeessuuf gumaacha taasisan cimsanii itti fufanii jiru. Gumaacha waboo humneessuu marsaa 11ffaa gurmuu tumsa waboo ifa guddinaa xirroo carcar jalatti ijaaramuun marsaa 11ffaaf mararfattoonnii fi sabboontonni ilmaan Oromoo biyyoota ambaa keessa jiraatan biyyoota akka Yaman, Saud Arabiyaa, Kuwait, Dubaay, Masrii, Beirut, Jabuutii, Joordaanii fi kan kana fakkaatan irraa gumaacha waboo humneessuuf taasisanii jiru. Qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo urjii sabaa ta'an maadheen daandii Elemoo Qilxuu gurmuutumsa waboo ifa guddinaa xirroo carcar jalatti ijaaramuun biyya Saud Arabiyaa irraa marsaa 11ffaaf gumaacha waboo humneessuuf taasifame Daaressaa Diinaa Riyaala Saud Arabiyaa 5,000, Ariyaa Diinaa Riyaala Saud Arabiyaa 2,000, Bakar Waaree Riyaala Saud Arabiyaa 2,000, Yaasaa Gantuu Riyaala Saud Arabiyaa 1,000, Jabeessaa Lammii Riyaala Saud Arabiyaa 1,000, Jibbaa Roorroo Riyaala Saud Arabiyaa 500, Mul'isaa Sabaa Riyaala Saud Arabiyaa 500, Milkoofnee Gammadaa Riyaala Saud Arabiyaa 500, Qomoo Sabaa Riyaala Saud Arabiyaa 500, Buqqisaa Diinaa Riyaala Saud Arabiyaa 500, Singanuu Lammii Riyaala Saud Arabiyaa 500, Turuhimbaduu Lammii Riyaala Saud Arabiyaa 500, Walhingannuu Lammii Riyaala Saud Arabiyaa 500, Abdii Sabaa Riyaala Saud Arabiyaa 500, Obsaa Sabaa Riyaala Saud Arabiyaa 500, Jaallataa Waboo Riyaala Saud Arabiyaa 500, Murataa Qabsoo Riyaala Saud Arabiyaa 500, Daakaa Diinaa Riyaala Saud Arabiyaa 500, Qajeelchaa Sabaa Riyaala Saud Arabiyaa 500, Hafarsaa Diinaa Riyaala Saud Arabiyaa 500, Caccabsaa Diinaa Riyaala Saud Arabiyaa 1,000, Gumabaas Sabaa Riyaala Saud Arabiyaa 500, Tigisti $25 Beerut irraa, Masarat $25 Beerut irraa, walumaa galatti Riyaala Saudi Arabiyaa 20,000 qarshii impaayera Itoophiyaatti 300,000 fi 60,000 waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen cimsuuf galii taasisanii jiru. Gumaacha taasisan cinatti ibsa ejjennoo armaan gadii baafataniiru. Gumaachi kun kan jalqabaati malee kan dhumaati miti jechuun kuni gaa osoo hin taane kana caalaa dirqama keenya dachaan kan itti fufu ta'uu waadaa keenya haaromfannee jirra. Waraana bilisummaa Oromoo ani si jabeessuun dirqama keenya. Ofii wareegamanii qabsoo ofii jabeeffachuu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Kanaafuu wareegama barbaachisu hundaa'u kaffallee qabsoo keenya galmaan ga'uu qabna dhaamsa Oromummaati jechuun ibsa baafataniiru. Qabsoo bilisummaa Oromoo hanga galma barbaadamu geessutti waan dandeenyu maraan bira dhaabbanna jedhu.